Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti jecha. Egaa gaaffii baay'eedha kan isin na gaafachaa jirtanii biyyi keessaa biyya dhaloota keenyutti eessa jirtaa maatii bira jirta moo abbaa manaa qabda moo maalirra jirta jettanii turtanii isa kana yeroo biraa itti isinii deebi'e. Isiniif deebisa gaaffii keessan har'a garuu maashinii yookaan immoo qassaalaa kan uffatan miicuu isinii qabadheetiin dhufe warri bitachuuf karoora qabdan gatii isaallee barbaadan ibsaa akkamiin sochoosaa bitan biyya keenya humna qabaan sochoosaa kan hojjechuu danda'a kan jettanillee jirtu isa kana waliin ilaalla haga xumuraatti viidiyoo wajjiniin turtii keessan godha warri haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa miseensanuu ta'a viidiyoo laayik gochuu keessan hin irraanfatiin hundi keessanuu biliis laayikii godhaati haga xumuraatti waliin turaa viidiyoo isiniin gabaabsa kun egaa akkuma asirratti argitanii maashiniin kun haaraadha reefin kartoonii isaa keessaatii baane jidduu kana keessummaan natti baay'ate baay'ee tokko biizii ta'eetiin ture kana jidduutti immoo uffunni baay'ee xuraa'ee rofamee lafa nam'ee achii maashinii kana baasee bakka itti godheetti miicuu barbaade isarratti immoo viidiyoo isinii waraabuuf jidduutti dhufee jechuudha. Kun egaa kana fakkaata maashinichi kuni kiiloo 16 kan inni miicuu danda'u isa guddaa jechuudha isa guddaadha. Gatii isaas immoo sumarraan isinitti hima amma garuu gatiin ani ittiin bite kanarra hin jiru ani turee erga bitee garuu immoo namni bakka itti godheen jiru akkuma bitamitti taa'aa ture kunoo har'an bakka jiruutii gadi baasee haala kanaatiin wantoota keessa jiranii meeshaatti gagaxxamamuu qabanii itti sirreessaa jira jechuudha. Sirriitti ilaala ani yeroon bitee kana gatii isaa birrii 36 bitamee jechuudha isa guddaadha kiiloo 16 kiiloon 14 illee jira kun immoo isa guddaadha birrii 36 bitamee. Samoonni mani biteerraa kaaseeyyuu immoo xiqqootoon turiin 38 galee ture har'a naannoo 40-45 jedheetiin akkasittiin shakka garuu qabatamaa isaatiin guyyaa har'aa kana meeqarraa akka jiru jala muree isinitti himuu hin danda'u maaliif hin gaafanne waan ta'eef ani yeroo sanatti 36 hin bite garuu kana qofaa miti firiijiin illee akkasuma kan daabbootiin hojjetan jira miti isa sana sadansaa wal faana bitame. Ani garuu har'a waa'uma maashina kanarraati viidiyoo immoo dheeressuun barbaadu ammallee keessummaan qaba waan ta'eef kanumarraa isinii fi maarootti immoo firiijiillee akkasuma kan daabboo hojjetu sanallee akkam akkati isinii qabadheetiin dhufaa jechuudha. Kun akkuma argitan egaa keessi isaas duubni isaas isinitti mul'ata isa alaa wajjin tokkuma garaagaruu wanti adda taasisu tokko hin jiru jechuudha. Alaas bittanii keessaas bittanii tokkuma waan akkas akkasii kan ammoo alaa bitanii galchuun baay'ee tokko ulfaata abjuu halkaniiti jechuudha maaliif qaraxasaa gatiittiin kaffaltanii dabilii yookaan immoo dachaa xifiidha kan kaffalamu waan ta'eef saantiima qabaattan maallaqa qabaattan jennaan biyya keessa wanti hin jirre tokko hin jiru ani meeshaa elektiroonii gurguddaa akkas akkasii kana biyya keessaatii kan binne jechuudha. Kanneen akka buna daakanii, juusii, shunkurtii waan akkas akkasii kanan ofii kootii harkatti qabadheetii dhufe malee waan akkasii kana alaa bituun baay'ee tokko ulfaataadha. Kun akkuma argitan bakka kanatti luka isaatti itti sirreessaan jira jechuudha. Luka isaatti sirreessaan jira. Kaameraa maanii qaba ture na bira jira ati viidiyoo waraabii ani immoo na sirreessa jennaan lakki qoy iddoo isaa isatti akka gaxxamu maal akka ta'e daawwattoota koof ifa gochuuf ana wayyaa dheetiin itti naanna'aa jira garuu baay'ee na rakkisaa jira. Kunoo kana fakkaatan ammaa bakka hin kaa'unan qaba bakka ittiin uffata miicuu guutummaa guutuutti iddoon isaa sirraa'eetu jira jechuudha. Bishaanii ibsaanillee achuma jira manni isin duubatti argitan kuni kilaasii shintibeetii akkasumallee kan kireeffamu jira akkasuma bakka illee waan tokko jirullee ni jira. Amma waa'ee manaarraa isinitti naasa'u waa'ee maashinii kanarraa qofaadha jechuudha. Akkuma argitan luka 4 qaba luka isaa jalqaba akkamittiin akkanii sirriitti ilaaltaniitu mitiire. Bishaan jala darbaa jechuudha lafatti gadi maxxanu akka gommaas qaba kunoo hin deemaa jechuudha gara barbaadanitti gootachuu dandeessu bakka barbaadan kaawwachuu dandeessu bakka bishaanii fi sokkeettiin jiru yoo ta'e akkunoo kana fakkaata haala kanaatiin itti gaxaaxamaa jira jechuudha. Maashiniin baay'ee tokko nama barbaachisaa nuti gachitti waa meeqa baranneetu dhufnee as biyyatti deebi'anii immoo uffata harkaan miicuuni. Hinumayyuu hin dandeenyu wanti nama ajaa'ibu jechuudha. Tiishartii tokko miicaniin baastan akka kooti yoo ta'e baay'ee tokko akka nama paralaayistii ta'e hin ulfaata bakka maqaniitti baranitti yoo isinii danda'ame wantoota akkas akkasii gatiinsaa ulfaataa ta'e kana achi teessanii karoorfattanii otoo dura ol kaawwattanii deebitanii gara biyya keessaniitti galtanii baay'ee filatamaadha. Kanas immoo yoo hin taane
dur kanatti hin dhalanne kanatti hin godhanne waan ta'eefu fayyaa nagaa qabaannaa wanti hin danda'amne hin jiru. Adeemsa keessa qilleensa wajjin walitti baruutiin gara hojii keessaniitti inuma deebitu jedheeti yaada. Kunoo amma itti sisirreessee ol gashuutti jira jechuudha gara shinti beetiitti. Karoorri koo uffatallee miicuuf gadi baasee miicuuf ture ibsaan immoo narratti bade. Baqqasuma kana viidiyoo gabaabduu kan hojjedhee yeroo itti aanu immoo kan biraa waraabaa hidhee itti dhiisee kana isinii qabadhee dhufe. Ani shinti beetiin keessi jira mikiidha bakka akkasii yoo ta'e malee biyyoo keessa yoo ta'e badaa akkam janne isiniyyuu ni beektu isa kanarraa isiniif hin ibsuu ni beektu. Shinti beetiin keessi kunoo akka kanaati akkuma isinitti mul'achaa jiru amma ol gashee haala kanaatiin bishaanitti naqee ibsaatti sooka'ee waan hundumaayyuu cheekii godheen ture in hojjetaa jechuudha. Garuu immoo ibsaan hin bade jidduutti ibsaan hin bade uffata miicee akkam akka ta'e isinitti agarsiisuu fi bakka kanatti kuni hiitariidha gaayis. Ajaa'ibawwan biyya keenya kun hiitarii biyya arabaatti hiitarii isa guddaa sana beektu miti isa bishaan ho'isu sana yeroo qorraa bishaan ittiin ho'ifatanii shaaworii galan asii immoo ishee xiqqishuu kanadha. Ishee xiqqishuu kanadha kan mataarra jirtu yeroo shaaworii gallu bakka kanatti ho'isneetu itti shaaworii gallaa jechuudha. Haala kanaatiin amma shinti beetii keessa galee jira. Xiqqoo shinti beetiin bakka bal'aa waan qabuuf achuma keessa gashee achumatti itti fayyadamuu fi akka yaadaaf karaa rakkootti ittiin miicees immoo akkam akka ture hunda isinitti agarsiisuuf ture. Jidduutti ibsaan jeenarraa bade yeroo itti aanu immoo kamiin akka miicuu hin sochoosamoo humna qabamoo kan jedhu qoxaarii warri mana keessatti galfattanii qoxaarii qabdanii hin hojjetaa jechuudha. Qoxaarii hin qabne immoo namarraa kan hidhattanidha yoo ta'e ibsaa intinaa ta'uu danda'a. Siniif hojjechuu dhiisuu danda'a. Namnis immoo ibsaa sinirraa kutachuu danda'a. Sirumaafuu amma ibsaa namarraatii hidhatee itti fayyadamuu hin danda'u. Hundumtuu namni tokko tokkotti dhuunfaatti intinaa mataa isaatii kan galfachuu qabu seera akkasiitu jira jechuudha. Walirraa kutachuu, walirraa harkisuuni, walirraa hidhachuun amma hafeetu jira. As kanatti garaagarummaa tokko hin qabu. Akkuma isa biyya arabaati jechuudha. Garaagarummaan tokko hin jiru. Akka barbaaddanitti zanaa fataa ittanii uffata keessa miiccachuutii dandeessu. Gatiisa akkuma isiniin jedhee akkuma 36 ture. Garuu immoo qofaa isaa hin bitamne guyyuma tokkotti bakkuma tokko wal faana firiijii akkasuma kan daabboo hojjetuu fi maashinii kun bakka tokkottidha kan inni bitame. Isa immoo itti aansee viidiyoo biraatiin isinii qabadheetiin dhufa. Har'aaf immoo kana fakkaata warri gara biyyaatti galuuf karoora qabdanii waan akkasii kana itti yaadaa keessatti warri mana qabdanii mana ijaarratanii kana isiniin laayik sheer godha.